meeshaa mana kanaallee kan itti gurgurutaati abdii raggaasaadha sababa mallaqa dhabuutiin abadan yaala isaan dhabu. Kuma fedhe ta'a jechuudha. Macaashaa istiippiidha. Galee inni kun waan hin oolle bar yaalamuu isaallee inshaallah biizinillah ta'ala fayyuun isaallee abadan hin oolu. Bitaanis koorii garuu wal taajjabuu hamilee wal cabsuu abdii murachuu gadduu saalfachuu diina irratti hamileen kennallee cabuu inni inuma yaada. Yoo fayyiin rabbii keessa jiraatte immoo inuma fayya. Silaami waanuma ta'u keessa anamma atis keessa haftu kunillee keessa hafa wanni inuma ta'a. Waan nu malellee yookaan namni biraallee keessa hafeefillee inuma ta'u keessa hafanii maaliif galata fudhuurkan? Maaliif akka nuti hawaasa kanaan boonnu akka hawaasa kanaan dhaadannu akka hawaasa kanaan gammannu maaliif nu taasisne hawaasni yeroo hunda? Maaliif salphanne bara har'a wanni addisuun hidhaa guyyaa akka sadaffaa bulaa jiruu fi nama waan hin qabneef hin qabnu nama wallahi nama waan hin qabneef ani waa hedduu raachamu maal qurxummiitu waa hedduu dubbanna bishaan tafaan nu jira hedduu ambaazee waa dubbanna garuu hidhaallee yoo ta'e si'a 12 ol hidhamee jira sodaa hidhaan qabu garuu hidhaa jibbeetiin jira na jibbisee jira achi deddeebi'uu na jibbisee raaf malee waan baay'ee kaasee girgirri hedduu ajandaa uumuu hin danda'a kijibaan osoo hin taane dhugaadhaan ajandaa gaafa jedhamu girgirri gaafa jedhamu kasobaa kadabaa beektanis ajandaadhuma dhugaa haqiiqaa jiru dhugaa jiru garuu miira akkasii ergadii amma waggaa 2 3 gahee jira waan ta'eef waan akkasii gochuun barbaadu walumaa galatti dhaamsi kiyya obboleessa keenya abdiin hanga fayyutti qaamaa qalbiidhaan uduu sobaati osoo hin taane uduu dhugaatiin kun abbaan caalii as jiranii jamaan kenna jamaan garii shahaadaa as jiranii waan dhugaa odeeffannoo dhugaadhaa fudhachuudhaan duukaa nu bu'a. Erga duukaa nu buutan booda cinaadhaan ammoo obboleessa keenya addisuu raggaasaadhaa hanga akka inni hidhaadhaa bahu halkanii guyyaa irratti nu dalagaa. Warroonni aangawoonni gurguddoon xixiqqoon gubbaaf jala jirtan bilbila kaasaa. Mucaa kana sidharraa hiikaa. Yoo badii qabaatillee Dr. Abiy Ahmad asrin an ጠይቅም እኔ እንቆራኑ ቆራኔቲን አድባፈኔ ሂና አጣርተን እናስራለን እንጂ አስርን አናጣራም ሙምጭ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የሮ ጋር አንጎት ዱፈን ጅለን ዋንገነት ለፈየተማይ ጩኺ መነዳፊ ሐማመት ሂናፋኒ ሶ ዋና ጎተን ከራ ፌስቡክ አትነም ንጅርተን አመደን ዲሰኒን ሰገሌታ አፊ ኦብሌስ ከኛ አዲሱ ረጋሳቲፍ ሰገሌ ሰበር ባይሳ አከ ጋፊት ተሙ አነ መታኪያ ኦብሌስ አከሲት ጉባቴ ዱመቴ ኦብሌስ ተቆሞ ሂዳሙን አና ፈሙ ሸኪ ጉዳ ወኒ ኩኒ ለማከኝ ወልብረቴ ሼፍ ሙጨየዋን ከራወት አሞ أكمل تكست يسيني رقم كيسان أسلالتن أسلال وانجر مربي سنكين نيجو دقيقة تقدرا كريستارا جت دقيقة لما تقول أمم مسلمة جت كيف بعدها يو أدبي سولي باتن يو قرأ شولي قرأ شولي سياسة اللي يو ولالتن فيلمي وانت لا فيلمي أرتقرولي كتركي أنا بيفهم أنا قرأ فيلم تلسين أجاجو سياسة جراتش كيس جنتون حالك من أكوا جنتون حالك من أكوا بالليستو أتليست فيلمي تركي لا نم تكو يرو بالليستو تكو فكاتي تملي أكيد فما وري تركي عادة سنة كسرتي ملتو غوسوي كم ملتو أكنا ملتو تيالم كفر رقب ملتو تيال سينا واسا يوغا فتو ጥይቶኮ ከማለት ይወሰትን ጥይቶኮ ከዲናት ጥይቶኮ ሞ ከፍራ ሳኔ ከገንቱት
كجنتونا طية جنتو تيفي طية دينا تكو دينا نهاني تكو جنتونا نوان جنتون كم بيتا إسان فكات إسان كستا دينا وهذا لقتش كستا إسان كستا إسان كوباي دينا مو بيكم هذا أمو دينا جالا ونسميدو نما توجينجرتو نما فرا فكات كستا ودا دينا مو خلتي نسيت نفوج واو هي كستا تمرد حملين دكنا دو ولا تلفا السلام عليكم حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oh good feel my time in the my CUT لكن أنا ما أجي القربان خلنا قال جامي كم شنطة وكم شن برا سجرا يرو ما البرا سجرتا حبيبي ومن ترى سرس أكم نجاجر تاني الحمد لله ما للرجستو برجع صار يا دوم متى أقافي متى دي بسورة ما للرجستو لكن يعني أوارجع جنانو ما سنتر كده وأنا مجروح كاسني عساج جرا في أما برجع صررتو ما أكم إيه غرغار تابس كذا عشان جرو غرو منا ما غرغارا يورا كأمتي حبيبي كأمتي كنا نمني في إساتين إنسان نمني فوق أما إساك أبو نمني فوق أما إسلام ماسك أبو فدان وان بربادو كغرغارو قرشي تو كله تانان سي كلامتي كدتني وسونتان فدان نمني غرغارو غوته isawara ya usawolo la odesu samal taw isa gafi sani debisu sinin barbaati ya dakasi sanora diyesu sonu jalanne wan kammin gargarsa rajistamo mamal rajista gargarsalle kajiru fuda jirra yaaduma adda ajandale yalla masjid dabran kanas wan to ada wonguratis kadugati dadam basni tidebu jirra gargarsalle وفي فيان سامال الرجل نمني تدياتو لكن يسيني يماتي اتدياتا جدين يادا أنا موان سالي غافت بري بكا هل فيا سادراني فين بيهو نغهو هن أرغو نياتو هندوغو أنك فولسا غراچا أكان غراچا أكان إيتا آدا أكان فهدري أما درو إيتان ويالما ساعتي أفتم ستتي ساعتي رسول كان ساجرا غير كان نسوت الدبي جرا فول لك كله تقول لي كوزي كله را غير كلاري نمات تقوسي الدبي أجرا ونكس إيتسون مو دبي أكملات أككونجو تيفي أكتزجبوا جرا إني برامو غوري إني تقصير تدعى جرا تقامو تقول دعاهم إجي أمو إجي مرجع أرا إجي تكوسي ولا لو يرتدي كمالي وان تيفين إجي ساتكوسي بنام تيفي جرتام إجا وجتكان وارجون دندا إيش وانا ترافي ريفنسي بيك أما ساعة كانت تفبيك أو دورك أني قافلني تجون دندو مالي أما وفين بيكا ياو نياتو غلوكوز الأنجرا جمّا أكسجيني دان جراسات تري أكسجين اللي الرابه أما حفورة أوفيساتي بافتا يبسوج الكبير أما حفورة دوران أكسجين دان جراتا أما أكسجين الرابه أوفيساتي حفورة بافتي قلتون دندا ساعاتي واني كون راوة مسنة مرة راوة بيكا لكن كان بيكو مان رغوانا يالا به بودا مال تكت إني قاف مزيتي تنمو أبا زايتي ساعتي لا قافين كي زايتي ساعتي تنم مسنة متنم أجرو نمتنك أجرو بيكو إني بكتش إيسو جرامي هل كان قافي هند قافت جولين دندامو هند اللي ديبسون دندامو غرو سكان سي ديبسا أيوة إني تيسا جرا رفا جرا إني كوبان قبو يجون at least تيسا ديكا مراسا هربا كسلين اتفاقاتو هربا تكودا زيتين في تنمو قافة تنمو ولا تشوتيرتي بودا إجينسا في تالتا بودا أبام منا إجينسا دقي برقا فجابسي جدو إني قدو تالي مالتو يدي قافة توري مالتو أمامي إفاتو نقابي بلا أبدات أمامي مالتو أني سنجر إدي منام أكسر فاتو سنين بودا أكسمتي وفما قبل أبام منا قد باسف ودي ديمين يقرأ منا يالا مكنا كسكاي حاجة بك منا يالا قهوتي
indi maturelle wanni tokko rifaatun ufuwa wala male akka nama dhamee tokko akka nama jazbeetitti yeroo gara mana yaalaa makiinaa keessa ufumaan seenee aga mana yaalaatte mana yaalaa mana dibaa yaadaan fagoo miti nama geessu jira miree mana yaalaa makiinaa keessa kaanii yeroo mana yaalaa gahanillee ufumaa miilumaan gadi buusanii Jaappoonii firraa qaba Jaappoonii adii Jaappoonii sanii aga mana yaalaa seenee gadi taa'utti erga mana yaalaa dhaqee gadi taa'ee suuraalleen gadi beesullee achitti kaafamee erga mana yaalaa gahee booda of wallaalee sana booda qaamni isaallee dallanuu eegalee sana booda amma gaafii hunda si gaafadhee yookaan deebii waan seerri qabee deemaa jiru tokko haasa'uu yookaan waan garaagaraa dubbatuun sitti ulfaatuu danda'a laakiin ni ulfaataniin beeka. Geen tokko boleessata akkana godhe tokko irra amantaa tokko haadha manaati jedha isa san qofa akka addanuu ba'u barbaada san booda ni gargaaraan waan gargaaruu qabnu. Karratti cufe haadhuma manaati jechuudha. Bara amma anamma akka mataa duratti dadhabeetiin isa malee waan kana haadha manaa jedhan malee anamma hiriyyaa akkanatti deemuti. Abdi Raggaasaa baay'isawee namni suuraa fi viidiyoo irratti nama biraa ta'e gadi bahe malee jalqabarraa ka tokkoffaa waa'ee amantaa dhaqee bakka dalagaa isaatti maa buustama itti deebisa. Bakka dalagaa isaatti dhaqee jalqaba Abdi Raggaasaa waggaa irraa mana rifeensaa qaba. Mana rifeensaa dhaqeen erga rifeensa sirreeffadhe booda waa'ee amantaa irratti haasaa ture. Waa'ee amantaa gaafatti haasaa immoo waa'ee amantaa kamiin taasiftu ta'eetini si'a lama sadii afur wal dhabne erga wal dhabne wallollee addaan deemne booda wallollee addaan deemne waggaa irraa ramadaana gaafa 9:10 akkasitti fakkaata. Natti dhufee shahaadaa qabachuun barbaada. Kitaaba baay'ee kennee firaaf kitaaba ustaazi mucayyoo deebisaa eenyu namni gabbuuse Aisha deebisin mucayyoo masan gaafa dhaqee akkamitti shakkeen guyyaa 2 akka 3 eegee ture.